Nageenyi badhaadhaa warreen OBN daawwatan oduu wasaa kanaaf jennee istiidiyoo Adaamatirraa kan isinitti himu Ansiisaa Girmaati. Harka fuunee akka mooltan daawwattoota keenya kabajamoo istuudiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamurraa immoo oduu kan isinitti himu ani Leensaa Baqqalaati. Turtii muraasaan booda walitti deebina. Ayyee oduun jalqabaa akkas jetti. Dhaabbanni Chaayinaa Pools GCL baha Itoophiyaatti boba'aa fi gaazii uumamaa barbaadaa ture boruu dikta'aa boba'aa yaaliif baasuu eegala. Boba'aan argamu kuni guddina dinagdee biyyaa deeggaraa jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Caalaa Barakaa bal'ina qaba. Kampaniin Chaayinaa Poolis CGL oomisha boba'aa irratti bobba'e baha Itoophiyaa naannoo Gaadinitti boba'aa barbaacharra ture. Kampaanichi sadarkaa hojiin irra gahee ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif kan dhiyeesse yoo ta'u marsaa sadiin hojii kana hojjetaa ture. Haaluma kanaan guyyaa boru yaaliin oomisha sigixaa boba'aa Itoophiyaatti si'a jalqabaatiif shinillee naannoo ilaalaatti ni eegala. Itoophiyaan qabeenya uumamaa fi albuudaan badhaatudha kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed qabeenyi uumamaa argame kuni kan jiru keessa ishee muraasa. Qabeenyi boba'aa fi gaazii uumamaa Itoophiyaa qaxanaa baha Afrikaa tasgabbeessuun hariiroo daldala boba'aa cimsuuf gahee guddaa qabas jedhan. Dhimma kana ilaalchisee mariin mootummoota Jibuutii fi Somaaliyaa waliin godhames milkaa'aa ta'uu eeran Dr. Abiy. Qabeenya otoo qabnuu sababa tasgabbii fi kallattii xiyyeeffannoo dhabuutiin hin fayyadamin turre kan jedhan Dr. Abiy carraa argame kanaan fayyadamnee qabeenya uumamaa qabnu guddina keenyaaf oolchuu qabnas jedhan. Qabeenyi uumamaa argame kun rakkoolee hudhaa guddina biyyattii fi dawaa ta'es tajaajila. Boba'aa fi gaaziin uumamaa argame guddina hunda galeessaan utubamuu baannaan balaa fiduutu caalaas jedhan. Boba'aan argame kun jaalalaa fi tokkummaa eegalamee daran ceesisuu akka qabus dhaamaniiru. Milkaa'ina hojii kanaa fi hawaasni naannichaa fi qaamoleen nageenyaa deeggarsa barbaachisu gochuu akka qabanis ibsaniiru. Oomishni yaalii sigixa boba'aa guyyaa boruu eegalamu kun guyyaatti barmeelii 450 ta'utu bahuu danda'a. Yaaliidhaaf boolli 3 kan eegalu yoo ta'u kubbaaniyyoota dhagaa cilee fayyadamaniif galtee ta'uun tajaajila. Itoophiyaan kuufama gaazii uumamaa meetirik fiitii tiriliyoona 8 ol kan qabdu yoo ta'u fulbaana bara 2011 irraa eegalee sararri boba'aa kana geejjibu ni diriira jedhame. Warraaqsi dinagdee Oromoo carraa hojii akka uumuu fi dinagdeen Oromiyaa akka ceesisuu fi hojjetamaa jiraachuutti gaafatamtuun waajjira dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo jiddu galeessaa Aadde Adaanech Abeebee himanii jiru. Zinnaash Guddisaa bal'ina qabdi. Uummata naannoo Oromiyaa waggaa waggaan ammoo namni miiliyoona 2 Uummata Oromoo jiddu galeessaatti itti gaafatamaan ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa qeerroo fi qarree leenjiirra turanitti akka himanitti. Kanaafuu naannoo Oromiyaa keessa humna misoomsuu danda'u dargaggootu jira jedhan. Haa ta'uti dargaggoonni miiliyoona 6 carraa hojii barbaadu. Carraa hojii duguuganii fayyadamuu fi isumayyuu qixaan fayyadamuu irratti rakkootu jira kan jedhan itti gaafatamtuu waajjira dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo jiddu galeessaa Aadde Adaanech Abeebeeti. Aadaan carraa hojii uumuus cimuu qabaa jedhan. Carraa hojii uumuu mataansaa aadaansaa sirriitti entrepreneurshipin sirriitti hin cimne achirratti qabsoo barbaada. Hundi keenya immoo carraawwan kana beeknee itti fayyadamuun garmalee warra itti fayyadaman immoo karaa seera qabeessa ta'een dhaabsisuun ofii keenya carraa uumuun xiiqii barbaada. Kana cinaatti investimentii hawaasa fayyaduu fi carraa hojii banummoo waliin yaa jajjabeessinuu gaafatan. Warraaqsi dinagdee Oromoos jedhan Aadde Adaanech carraa hojii akka uumuu fi dinagdee naannoo Oromiyaa akka ceesisuuf yaadamee irratti hojjetamaa jira. Olaantummaa seeraa kabachiisuu fi dirree dimokiraasii babal'isuuf sirreeffamtoota seeraaf dhiifama gochuun hojiin gaariin hojjetamaa jira. Qeerroon bor biyya kana fuulduratti tarkaanfachiistanis kana deeggaruu qabdu jedhani. Isin qabsoo kana warra ceesistanidha. Warra qabsoo kana ceesisuu keessatti boqonnaatti aanu wal harkaa fuudhuu keessatti immoo gahee qabdaniif dirree caalu mijeessuudha malee dirreen sun akka uwwisaa fi xurii adda addaa of keessa makatu gochuun carraan banuun tootalii hin barbaachisu. Hooggansi qabsoo uummataan fuulduratti bahee Oromoon hammachuu fi jaallachuu akka danda'u biyyaaf mirkaneesseera. Kun injifannoodhaas kaasaniiru. Waggaa ummanni biyya kana daangaatti namni tokko doo isan qirqirsiin waamichi odoon godhame mootummaadhaaf bar waamichi meeqa godhame ganda tokko shaneedhaan gandaan maaliidhaan deemame hiriira deeggarsaa baasudha.
daangaatti bakka irraa buqqaane jedhamu jijjigaatti illee agartanii jirtu. Daangaatti deemame gaggeessaan keenya transform biyyattii godhaa jira. Gaggeessaan kun nu gaggeessuu danda'a. Maqaan lammaatii fi maqaan Abiy Yoggaa godhamu waan personal ta'ee miti. Akka sabaatti saba kana akka ummataatti akka dhaabatti gara hundaanuu yaaduun nurra jiraata jechuudha. Kan xaxamaa ture kan biraa kan ta'aa jiru immoo kan biraati. Kanaafuu ceesisnee raqqabsicha jiran. Bakka hanqinni jiru walitti yaa agarsiifnu gaaffiin jiru immoo hadadaan furamaa obsaan yaa eegnus dhaamaniiru adde Adaanech. Bakka hojjettanitti waan hundumtuu afaa fi afaa akka isin hin taane hin beekna. Qabsoo keessa jirra. Qabsoon gatii nama kafalchiisa. Qabsoon bu'aa ce'ii qaba. Kan nuti of qopheessinu ce'uu dandeenya. Challenge hiiknee hojjechuu jiraachuu waan hundumaa nuti hin xumurru immoo dubbiin ulee ol harkaa fuudhudha. Hooggansi qabsoo uummataan hooggansatti dhufe Oromoon jaalachuu hammachuu fi hoogganuu akka danda'u biyyattiitti agarsiisee jira jedhan itti gaafatamtuun waajjira dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo jiddu galeessaa adda Adaanech Abeebee ammas Zinaash Guddisaa. keessatti gahumsaa fi dandeettiin hirmaataa fi fayyadamaa akka ta'aniif marsaa lamaan leenjii kenneefira. Xumura leenjii marsaa lammaffaa qeerroo fi qarreef kennamaa ture irratti argamuun kallattii hojii fuulduraa kan kennan itti gaafatamtuun waajjira dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo jiddu galeessaa adde Adaanech Abeebee dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo afaan seenaa eenyummaa fi tokkummaan uummata Oromoo akka cimu kaayyoo godhatee hojjetaa ture jedhan uummata mirga isaaf falmatu uumuunis akkasuma jedhan. Uummata mirgaaf dirqama isaa addaan baasee beekee achirratti odoon dogongoriin karantaaneen gowwoomee darbuu hin dandeenye sirriitti kana xiinxalee addaan baasee bakka miti jedhutti miti jedhee dhaabbachuu kan danda'u kan isa fayyadu irratti immoo odoon dogongoriin cimsatee qabachuu kan danda'u. Injifannoon kana caalee hin jiru. Injifannoon jalqaba. Injifannoo uummata keenya galmeesse injifannoo dargaggeessi keenya itti wareegameedha. Isin warra seenaa kana barreessitanidha. Warra seenaa kana ol qabdanidha. haa ta'uuti jedhan adde Adaanech qabsoo kana keessatti hanga hojjetamuu malu hojjechuu dhabuun hanqina ture. Kanarraa ka'uun haaromsa dhugaatti galame gaggeessaa hawaasa kallattii ta'een hoogganuu irratti hanqina qabu irratti tarkaanfiin fudhatamuu eegale. Akka adde Adaanech jedhanitti tarkaanfiin kun isa seeraan ala fayyadamaa ture mufachiiseera. Haaromsa fakkeessuu gaggeessuu hin dandeenyudha. Walirratti jalqaba kan garaa jabaanne keessoo keenyatti kan jalqaba garaa jabaanne walirratti tarkaanfii kan fudhanne gaggeessaa baay'eetti dhabnee jirra. Of qulqulleessuu keessa kan galle yaadumti tarkaanfataa akkanaa kun hoggaa dhufu walitti hirfachuun waan tureef jechuudha. Wal harkaa fudhachuun rakkoo waan tureef yeroodhaaf qabbaneessanii darbuudhaaf fedhiin waan tureef akkaataa saniin deemuu hin dandeenyu miti. Dinagdeedhaan miidhamuun jira, daarri jira. Jijjiirama kana dhaggeeffannee hoogganuu irratti gurra keenya banaa gochuu irratti rakkoo qabna. Kana sirreessuu qabna. Kan hoggaa sirreessuun immoo jijjiirama kana hoogganuu kan danda'u wajjin adeemuu dandeenya. Kan jedhu irratti walii galle. Qaamni mufate kunis ajandaa garaagaraa uumuun hojiin uummataa akka hin hojjetamne gochaa ture. Bifa qindaa'een daangaa irratti hawaasa walitti buusuun. Buqqaatii kana hin sirreessina. Sirreessaas jirra. Akkaataan itti sirreessuudhaaf deemnu garuu immediately keezii keessaa harkisnee keezii hiikaa deemuu osoo hin taane madda rakkoo isaa goggogsaa deemu. Rifoormiin amma godhamaa jiru hoo isinii galee madda rakkoo kanaa goggogsaa deemudha. Bilchina hooggansaa fi tooftaan garuu rakkoon kun furamaa jira jedhan. Hooggansa ibidda keessatti ga'umsaan hoogganuu danda'u gara fuulduraatti baafachuu waan dandeenyeef gara biraatiin immoo ummanni keenya hojii wal dhaggeeffachuu fi wal dhaga'uun cimaa waan dhufeef immediately kallattiin qabsoon keenya achi keessa teenye boo osoo hin taane yaada mo'ataa ummata walitti fiduu tokkummaa keenya cimsuun yoo ija jedhame saniin hoo ilaallame humni cimaas akka jiru agarsiisuun barbaachisaa ture tooftaa saniin hoogganameera. Siyaasa diinummaa balbala isaa cufaa jirra yaada mo'ataan hawaasatti dhihaannus dhaamaniiru. Siyaasaaf jennee ummata kana gatii dabalataan kafalchisu. Hin ga'u? Siyaasni yaada mo'ataati. Yaada mo'ataa qabannaan injifatta.
Uummanni keenya shakkamuu qabu. Sadarkaan xiinsammuu beekumsa isaa kana madaaluudhaaf ga'umsa gaarra ga'ee jira. Kadeessa lakkee jedhamee oduu informaashiniin biraatti himamuyyuu dideetoo xiinxaleetoo qabsaa'uu danda'e. Hamma sagantaawwan keenya xiinxalee eenyutu bu'aa naa buusa kan jedhu hunduu jechuudha. Filannoo adda addaa isaa argatu uummanni maayinni filannoo adda addaas wal bira qabeetoo dimokiraasii eksarsaayizaa godhu. Haaromsaan hooggansi 2007 aangoo irraa bu'eera. Rakkoo gahumsaa kan qaban 540 ammoo tarkaanfiin irratti fudhatameera. Miseensi 300 adabameera akka addee Adaanis jedhanitti. Waajjira dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo jiddu galeessaatti itti gaafatamaan ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa gama isaaniin qeerroo fi qarreen fakkeenya akka biyyaatti qabdan cimsuun saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattiif wabii ta'aa jedhaniin. Qeerroo hawwuurraa kan ka'e Somaaliin eegoo Guraageen Zarmaa, Amaaraan Faannoo, Sidaamaanis maqaa walitti baaseetu moodelii qabsoo Oromoo hordofuuf haalli itti socho'aa jirutu jira. Kanaaf kun maaliif dhufe jennee yoo xiinxallee sabaaf sablammii biyya kanaatu tirastii nurratti uumaa jira jechuudha. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa magaalaa Adaamaatti leenjaa turanii lammiilee Oromoo buqqaaniif deeggarsa kennanii jiru. Guyyoota 15 fi leenjirra kan turan qeerroo fi qarreen Oromiyaa 947 bishaan guyyaatti isaanii kennama irraa hir'isuun fi mallaqa itti dabaluun waliigala birrii 100,000 fi 23 firaasha 85 fi buraatii 60 bituun lammiilee Oromoo buqqaanii magaalaa Adaamaa qubatanii karaa bakka bu'aa isaaniitiin kutaa bulchiinsa magaalaa Booleef kennanii jiru. Injifannoo amma argame cimsuun lammiilee buqqaan deeggaruu akka itti fufanis dhugoomanii jiru. Hojii gaggeessan kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee Bomulgeetaa Gammee qeerroo fi qarree deeggarsa taasisan galateeffachuun meeshaalee deeggarsaa arjooman irraa fudhanii jiru. Riippoortara keenya Anwar Jamaltu gabaase. Jijjiirama biyya keessatti dhufaa jiru fiixaan baasuu fi guddina Itoophiyaaf akka hojjetan jiraattonni magaalaa Hosaanaa fi naannoo ishii dhugoomanii jiru. Jiraattonni kunniin ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif hiriira deeggarsaa bahanii jiru. Akaalu Baqqalaa bal'ina qaba. Hojiiwwan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed hojjetaniif beekamtii kennuudhaaf jiraattonni magaalaa Hosaanaaf naannoo ishee hiriira deeggarsaa bahaniiru. Hiriira deeggarsaa kanarrattis jaalalaaf tokkummaa kan cimsan ida'amuu kan leellisan dhaadannoowwan garaagaraa calaqqisaniiru. Dr. Abiy Ahmed hoogganaa tokkummaaf jaalala nu barsiise waan ta'eef hanga dhumaatti cina isaa ni dhaabbannas jedhan jiraattonni magaalaa Hosaanaa kunneen. አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ እኛ እዚህ በሆሳና ከተማ የወጣ ነው ዶክተር አብይን ደግፈን የወጣ ነው። har'a hiriira kanaan Dr. Abiy deeggaruuf baane duraan hiriira namatu nu durqisiisee baana amma garuu fedhii keenyaan baane Dr. Abiy ni deeggarra. ዶክተር አብይን በጣም እንወደዋለን፣ በጣም እናከብረዋለን። ኢትዮጵያን እየተበታተንን የነበረ ቢሆንም Itoophiyaan diigamuuf turte amma garuu tokkoomaa fi ida'amaa deemaa jirti. Kunnuuf guyyaa dhaloota keenyaati. ዶክተር አብይ ጽንፈኝነትን Dr. Abiy gosummaa sanyummaa balleessee nuti dhiiga tokkoo fi foon tokko waan taaneef haa ida'amnu jedhe. ሁሉም ተደስተዋል። አሁን ማሻአላህ hunduu gammadeera. xumura keenya rabbi ammas kan gammachuu nuuf haa godhu. የኤርትራ ወንድሞቻችንና የኢትዮጵያ ወንድሞቻችን በነበራቸው ወለብዴው በለወን ኢትዮጵያፍ ኤሪትሪያ ዱራን ቱሬን ለሚን ኢትዮጵያ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ኤሪትሪያ ተደሚ አከጅሩኒ ቤከማ ሞቱማን ኢትዮጵያ አኩመ ደምቶታ ብሮ ባሱ ሞቱማ ኤሪትሪያ ጋፈቴ አከኑ ፊክሲሱ ከበጃን ጋፈና ኢትዮጵያ መንግስት ይህንን አቤቱታ ተቀብሎ ለኤርትራ መንግስት በማቅረብ በሰላም እንዲፈታ ይደረግ ስልጣን ላይ ከወጡ ወዲህ በሶስት ወር ውስጥ የሰጡትን አመራርና ኢትዮጵያዊነት ጀሰዲ keessat hojii isaan hojjetan beekamtii kennuuf wayita baanit koloneel Bazaabbii yoo jiraate akka nuu dhufu yoo dhibes hirmii isaa akka baasnu sagalee keenya dhageessifanna. Jijjiiramni dhufe firii akka baasuuf hawaasni hirmaannaa isaa cimsuu qaba. Jiraattonni godina Bunoo Beddellee deeggarsa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif qaban hiriira bahuun ibsatanii jiru. Hiriira magaalaa Finfinneetti namoota balaa boombii miidhamaniifis deeggarsa dhiiga arjoomanii jiru. Wandimmaa keenya Saffaa immoo bal'inaan isinitti hima.
Jiraattonni magaalaa Beddellee fi aanaalee godina Buunoo Beddellee garaa garaarraa dhufan sadarkaa godinaatti magaalaa Beddellee irratti hiriira deeggarsaa ba'uun deeggarsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif qaban ibsaniiru. Anamma ilmeen koo waggaa 67 mataa koo gadi cabsataan ture erga waggaa 50 qabsaa Oromoon tureen garafamaan ture qabalee keessatti eessatti lafa naqutti mataa gadi deeffataan ture garuu mataa kootu hin cabsin lama magarsaa dhufee boolla keessaa nu baasee Dr. Abiy beekaan immoo dafee dhufee isa duukaa hin deemna hin deeggarra. Tokkummaa amma dhufaa jiru jaalala amma Dr. Abiy jaalleewwan isaa waliin ta'ee nutti agarsiisaa jiru kana deeggarree jabaadhu jechuuniif jenna. Dr. Abiy Ahmed geggeessaa tokkummaati. Dr. Abiy Ahmed waliin ta'uun jijjiirama akka biyyaatti mul'ataa jiru itti fufsiisna jedhaniiru. Nama guyyaa 82 gidduutti jijjiirama addaa fidee uummata Itoophiyaaf miti uummata addunyaaf nama dinqisiifatamaa jirudha. Kanaaf ani Dr. Abiy kan hin jedhu caalaa nan jaalladhaan. Hirmaattotni hiriira deeggarsaas namoota addabaabaayii masqalaa magaalaa Finfinneetti balaa boombiitiin miidhamaniif dhiiga arjoomaniiru. Dhiiga dhangala'e sana jaraaf bakka buusuudhaaf jechaadha. Amma kana miti dabalees kan kennan booddee dhumattu jechaadha. Qaamolee balaa boombii qaqqabsiisanis ni balaaleffanna jedhaniiru. Namoonni gocha kana irratti hundaa'anii kana uuman kun to'atamanii to'annoo jala ooluu qabu. Istaadiyoomii magaalaa Beddelleetti argamuun hirmaattota hiriirichaatiif haasawaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Beddellee obbo Dabalaa Yaadataa Dr. Abiy Ahmed geggeessaa uummata Itoophiyaa tokkummeessaa ida'aa jirudha jedhaniiru. Guyyaan kaleessaa ida'amuurra hirrifamuu, haammachuurra hamachuu, jaallachuurra jibba, hiikamuurra hidhamuu, nagaa buusuurra waraanuu, ijaaruurra diiguu, lubbuu oolchuurra ajjeesuu, alaa galchuurra aryachuu, fudhachuurra farrajuu, hirruu guutuurra saamuu, haqeessuurra fakkeessuu keessummeessaa tureera. Bulchaan godinichaa obbo Shaafii Hussein gama isaaniitiin uummatni godinichaa sabaan, amantaan, siyaasaan osoo waliin qoodiin tokkummaa isaa cimsuun Dr. Abiyyiin cina hiriiruu qaba jedhaniiru. Toorri muummichi ministeeraa qabatanii tarkaanfachaa jiran moo'ataa waan ta'eef uummanni godina keenyaas isaanii wajjin akka jiru agarsiisuuf hiriira deeggarsaa fi beekamtii kennuuf ba'ame kanaan mirkaneessuun danda'amee jira. Gidduutti ammoo gara istiidiyoon Finfinnee isin dabarseetan leensa waan qopheeffate isin biraan geessi leensaatti fufuu dandeessa. Galatoomi Siisaay kan daawwachaa jirtan OBN dha. Istuudiyoo Finfinnee irraan immoo oduu na biratti argamu itti fufa. Jiraattonni magaalaa Adaamaa fi barsiiftonni magaalaa Bishooftuu jijjiirama biyyattii keessatti dhufaa jiru milkeessuuf hooggansi jijjiiramaa jira dhaabachuun aarsaa barbaachisu ni kaffallaa jedhan. Jiraattonni kunneen lammiilee hiriira guddicha irratti balaan irra ga'ee fi dhiiga arjoomaniiru. Caalaa Barakaa gabaasa dabalataa qaba. Jiraattonni magaalaa Adaamaa fi barsiistonni magaalaa Bishooftuu lammiilee hiriira deeggarsaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed irratti balaan irra dhaqqabee hospitaala Xiquur Ambassaa ciisaa jiran daawwachuun dhiiga arjoomaniiru. Lammiilee keenya jaalalaa fi tokkummaa biyyaa ministeerri muummee finiinsaa jiran deeggaruuf bahanii miidhaaf saaxilaman lubbuu oolchuu fi dhiiga keenya gumaachina jedhan jiraattonni magaalaa Adaamaa hospitaala Xiquur Ambassaatti dhiiga arjooman. Isaan jijjiirama biyya kanaaf taankiyuu jechuuf galatuma jechuuf as dhufanii miidhamanii waan ta'eef nus gama keenyaan dhiiga arjoomuu qabna jennee murteessinee asitti dhiiga arjoomaa jirra jechuudha. Kanaa olis lubbuu kiyya aarsaa dabarsee kennuu qaba kan jedhuun yeroo jalqabaatiif hin kenne kan maaniifin aarii kanaan har'a dhiiga kana arjoomuu barbaade lammiilee keenya kan miidhamaniif jechuudha. Barsiistonni magaalaa Bishooftuu fedhii isaaniin dhiiga arjoomuu dhufanis lammiilee keenya jaalalaa hoogganaa fi biyya isaaniif aarsaa of godhaa jiran waan dandeenyuun deeggaruuf dhufne jedhan. Dhiiga koo kennee lammiilee keenya balaa kanaan miidhaman bira dhaabbadhee haala kanaan deeggarsa kennuu koof baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Osoo wanni kana caalullee jiraate immoo kennuuf aarsaa kana caalullee kaffaluu fi duubatti kan hin jenne ta'uudha. Har'as barus taanaan hooggantoota keenya hayyoota keenya maddii dhaabanna waan ta'eef kanaaf har'as baruu jirra jechaanii jirra. Dhiiga qofaa miti hanga lubbuullee yoo taate rakkoon hin jiru abshiri. Warri aarsaa ta'an kun dhiiga dhabuu hin qaban hundumtiyyuu lammiin hundumtiyyuu lammummaan itti dhaga'ame akka dhiiga kana kennan ergaa koon dabarsa. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Elfinesh Bayeecham bulchiinsi magaalaa Adaamaa jiraattota magaalichaa qindeessuun gama hundaan lammiilee kana cinaa ni dhaabbata jedhan.
Dhiiga kennuun kun achittis qaama hawaasaa adda addaa bal'inaan haala hammachuu danda'uun itti deemuudhaaf kan karoorfanne ta'uudha. Inni lammaffaan maallaqaanis koree ijaarree jirra. Deeggarsa qaama kanaaf barbaachisu koreen ijaarramee sochii gaggeessaati kan jiru. ሜዲካል ዳይሬክተሪን ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ዶክተር ይርጉ ገብረህይወት ለሚሌ በላሰናፍ ሳጥለሙን ገረ ሆስፒታልቻ ደቀን ኬሳ የሮ አማ ሰገልቱ ጪሰኒ ያላ አርገቻ ጅሩ ጀለን ከ88 ውስጥ 45 የሚሆኑ በተለያየ ጊዜ ሆስፒታል ውስጥ ቆይታ አድርገዋል። ሚደምቶታ 88 ኬሳ 45 kan ta'an yeroo adda addaatti hospitaala keessatti turtii taasisanii jiru. Amma namoota 9 qofatu yaalamaa jira. Namoota 9 keessaa namoonni 2 kutaa dhukkubsattootaa yaalli cimaan itti kennamu keessatti argamu. Sababni isaas miidhamni isaanii cimaa waan ta'eef. Lammiilee kanneen gootonni dureessii daawwachuun jajjabeessaniiru. Uummanni carraa amma argamee fi jijjiirama dhufee jiru utubuu qabaa jedhe gaazexeessaan CCTV Girum Caalaa. Abaataa Faayisaa gabaasa dabalataa qaba. Girum Caalaa gaazexeessaa CGTN guyyaa hiriira deeggarsaa waltajjii irratti sagantaa beeksisaa ture. Hiriira nagaa sana irratti naannawa inni jirutti boombiin darbatame. OBN haalli guyyaa sanaa maal ture jechuun gaafate. Anis akka lammii tokkootti gammachuu natti dhagahame ibsachuufan achitti argame. Muuxannoon qabuun waltajjii beeksisaa ture. Namoota miiliyoonaan lakkaa'amantu kaabaa kibbaa bahaa dhihaa biyya keessa fi biyya alaatii walitti dhufe. Jaalalaaf kabajaa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmediif qaban ibsachaa turan. Kun anaafis biyya kanaafis seenaa addaati. Gammachuu adda ta'etu keessa koo ture. Namoonni gammachuun ilma namaa homaa isaanitti hin fakkaanne. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed haasawa isaanii xumuranii uummatatti nagaa dhaammatanii wayita deemuuf jedhan boombiitti darbatan. Muummichi ministeera keenyaas haa ta'u anis haa ta'u dunnee ture baqa. Garuu yoo ani figee eenyumattu hima. Namoonni achirra istaampiirii beektaa namarra baay'ee balaa guddii cufti. Kanaafuu ani decided wasaneetanii achirran ture itti himee bakka tasgabbaa jedhee amma kan laallee jirra. I'm sorry. Gaazexeessaa Girum Caalaa wayita boombiin darbatametti waltajjii irraa osoo hin bu'in sodaa tokko malee uummata tasgabbeessaa ture. Silaafis eessattan baqadhaa jedhe. Ijoolleen keenya ijoolleen biyya Itoophiyaa jechuudha. Misaayilii isaa dhufu hin deemne eessattuun hin deemnu jedhe. Kanaafuu anis akka mucaa Oromoo akka mucaa biyyi keenya madaraka irra hin taane. Snaayiparii yoo ture eekkoo anatu tuumaa koo anatu du'aa. Lammiileen biyyattii carraa argame cimsuu jijjiirama amma dhufe utubuu qabu. Dhaamsa gaazexeessaa Girum Caalaati. Uummannis biyya keenya irra biyya alarra kan jiru wal dhufuudha. Wal hojjetuudha. Carraa kan arganne carraa guddaadha. Kontribushiniin kan keetis kan koos. Oduuwwan istuudiyoo Finfinnee irraa qabnu xumurree jirra. Nagaan bulaa. Istiidiyoo Finfinnee irraa sangalatumicha istiidiyoo Adaamat irraa oduuwwan biratti hafanan itti fufam. Qabsoo uummata Oromoo bu'aa bahii hedduu booda daandii sirrii qabachaa dhufe galma barbaadamee biraan gahuu fi hirmaannaan uummataa murteessaa ta'uu durataan paartii koongiresii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa himanii jiru. Jiraattonni godina Arsii Lixaa jila Dr. Mararaan durfaman gara magaalaa Shaashamannee dhufee simatanii jiru. Marga Asaffaa immoo bal'inaan isinitti hima. Jilli Dr. Mararaa Guddinaan durfamu haala yeroo irratti hawaasa magaalaa Shaashamannee fi aanaalee godina Arsii Lixaa waliin mari'achuuf istaadiyeemii magaalaa Shaashamanneetti argamaniiru. Simannaa kanarratti argamuun jila Dr. Mararaan durfamu qeerroo fi hawaasa sirna kanarratti argamaniin anaa dhufu kan jedhan bulchaa godina Arsii Lixaa obbo Muhammad Kamaaliiti. Yeroo amma irratti argamnu kanarratti qabsoon uummata Oromoo yeroo kamiyyuu ol yeroo tokko ta'aa itti dhufte gaafiin uummata Oromoo deebii guddaa argachaa yeroo itti argamnu irratti geenyaa jirra. Hooggansi haaromsaa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yeroo kamiyyuu ol dirree qabsoo uummataa bal'isuudhaan wabiin uummata Oromoo
wabiin sabaaf sablammoota biyya keenyaa dimokiraasii fi dimokiraasii qofa jechuudhaan amantaa guutuu qabatee socho'utu irratti argama. Qabsoon uummata Oromoo bu'aa bayii hedduu keessa dabartee as geessee jirti. Qabsoo tanarratti hayyuu gootaa fi qeerroo hedduu dhabne. Qabsoo goota hedduu galaafattee turte sun bifa bittinnaa'in qabsaa'aa waan turreef jedhan hayyu dureen Oromoo fi dura ta'an Koongireesii Federaalaa Oromoo Dr. Maraaraa Guddinaa. Amma garuu inni kun yeroo shanaffaan qabsoon Oromoo waggaa 2-3 ka'e kun yeroo shanaffaa ka'uu isaati umurii keenya keessatti. Inni yeroo shanaffaa ka'e kun garuu dargaggoon Oromoo qeerroon Oromoo fudhattee kaate kuni qabsoon Oromoo baay'ee deeme. Qabsoo bu'aa bayii hedduu boodaas ga'e kana galma barbaadamu biraan ga'uuf hunduu ga'ee isaa baachuu qabaa jedhan Dr. Maraaraan. Laga qabsoon karaa qabate malee laga guddaa ga'e malee galmi Minilik sunis akka ta'utti nu hammachaa jiru rakkoo ilaalaa jirraa argaa jirraa qabsoon Oromoo galaana ta'ee laga guddaa tokko gubbaa ga'eera. Laga sana garuu hin ceene. Qeerroon keenyas, beekaan keenyas, daldalaan keenyas qabsoo kana fudhatee laga kana ce'uutu irra jiraan jedha. Sirna simannaa kanarratti argamuun qabsaa'onni maqaa qabsoo Oromootiin miidhaa guddaan irra gahaa tures hirmaattotaaf haasawaa taasisaniiru. Hundinuu abbaa murtee ta'e nutti murteesseera. Eenyummaa keenyas irraanfateera. Gaafa nuti tokkoomuu jammarre garuu gaarri guddaa abboota keenya irra ture diigamuu jammareera. Yeroo wal faana qabannee wal dhageennee wal faana sochoonu amma. Qeerroon magaalaa Shaashamanneettis dirree dimokiraasii babal'achaa dhufeen tokkummaan paartilee siyaasaa maqaa Oromootiin gurmaan jidduutti uumamaa ture kan nu gammachiisee jedhan. Uummanni kan barbaadu walqixxummaadha. Oromoon aangoo qabatoo osoo hin taane, Amaara aangoo qabatoo osoo hin taane, Beenishaangul osoo hin taane bulchiinsa seeraa fi bulchiinsa walqixxummaa barbaada. Hiriirri hadhaa kun baay'ee kan na gammachiisedha. Maaliif jennaani? Jireenya keenya keessatti ijoolleen qeerroos ta'e kanaan dura kan nu wareegaman nama baay'eetu waa'ee kana utuu hin argin darbaniiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Toongootti walitti bu'iinsa uumameen miidhaa jiraattotarra gahee mootummaan qaamolee gocha kana raawwatan akka seeratti dhiyeessuu Oromoonni achi jiraatan gaafatanii jiru. Dhimma kana qorachiisuu fi koreen sadarkaa godinichaatti hundaa'ee bulchiinsa godina Wallagga Lixaa himee jira. Xababuu qabatamuu bal'inaan isinitti hima. Ka'umsa balaa kanaas akka jiraattota naannichaa gaafanneetti hiriira deeggarsaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimadiif gaafa 16/2010 akka biyyaatti taasifame deeggaruuf sabaaf sablammoota achitti argaman waliin karaa naga qabeessa gammachuu qabu hiriira deeggarsaa taasisuun xumurree gallee jiran. Gaafa sanbadduraa akkuma jedhame Dr. Abiy isa deeggaruu fi baanenoota baay'ee jijjiirama yeroo keessatti baay'ee jijjiirama agarsiisaa jira. Dr. Abiyyiin kun nuta jannati kan nuti baane. Namni hafe tokko iyyuu jiru. Beeriin kan beeriin hundumtu achi keessa jiru. Aanaa Toongoo sana jala jiru namni tokko tuun hafeen walii galteedhaan tokkummaan hin baane. Hiriirri sun nagaadhaan ganamaa ba'ee amma galgalaatti tasgabbiidhaan waan tokko malee nuti tokko malee ba'amee galee uummati ganda jirurraa nagaadhaan qixa jiru nagumtiidhaan ba'ee gale. Gochi raawwatamaa jiru akka isaanirraa dhaabbatuuf gaafa dilbataa yookaan borumtiisaa gaaffii qaban gaafatanii mormii isaanii dhageessisanii karaa nagaa xumuratanii osoo manatti galaa jiranii humni nageenya naannichaa meeshaa waraanaa hidhate miidhaa kana isaanirraan ga'u jiraattonni naannicha turan kan dubbatan. Irreeffamna jedhanii mootummaa naannoo sana yookaan bulchiinsa aanaa sana asubsiisuudhaaf gaafa isaan jedhan fiqaadanyaa ta'uu dinna aan Mustafaa Kumsaatanii akka nama tokkotti jaarsolii biyya wal finlee kottaati ijoollee kana taa'anu asubsiisa waa isaan rakkatan gaafadhaa walga'iin keenya nagumaan taa'ame abbootiin gadaa beekii dhufanii deeggarsa nu godhanii irratti taa'anii haasofne nami baadhaan isin ta'u hin jiru. Balaa qaqqabe kanaanis hanga gabaasi kun qindaa'e namoota 42 rukutaman keessaa 2 lubbuun isaanii darbeera. Tokkommoo wallaansi isaa humna hospitaalota naannichatti argamanii ol waan ta'eef gara Finfinneetti yaaliidhaaf ergameera. Abbootiin warraa 700 maatii 2000 ol ta'an waliin qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'uun uummanni gargaarsa taasisaa fi akka jiru itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallaggaa Lixaa obbo Misgaanuu Moosisaa ibsaniiru. Qaamni nageenya hidhatee jiru naannoo sana keessa jiraatu uummata gaafii kasii dhiyeessu kana uummata meeshaa waraanaa qabatee hin jirre garuu immoo maaliif miidhaan irra gaajire gaaffii afaanii gaafatu rasaasaan rukutuudhaan xiqqaate gara nama 42 kan ta'u miidhaan irra ga'eera. Nama 42 miidhaan irra ga'e keessaa battalumatti achumatti kan wareegame nama 2dha. Namni isarraa hafan
miidhaan guddaatiif salphaan irra gahan guddaadha kan jiru. Nageenyaa fi jaalala uummattoota Itoophiyaa akkasumas dirree diimokiraasii amma Itoophiyaa keessatti bal'achaa dhufe warri hin jaallanne uummata walitti buusanii nagaa argamaa jiru booressuudhaaf warri shira xaxaan gocha kana nurratti raawwataniiru jedhan. Mootummaan warra daba kana nurratti raawwate adamsee qabuudhaan tarkaanfii barsiisaa ta'e irratti fudhachuu qaban gaaffii jiraattotaati. Wanti nuyi shakkinu namni kun lafaa keemiin kan rukute dudduuba waan qabu hin shakkina. Dudduuba waa jira malee lafaa kee kaleessa dheengadda uummata wal keessatti ilaalannee guddanne. Uummata eessumaa durbii wal keessaa qabnuudha. Uummata kaleessa dheengadda waliin miina turre. Garuu ammaa kaasee yeroo sanaa kaasee qawwee jiffatanii nu duukaa fi godhannu yoo lubbuudhaan baane warra rukutaman kana. Warra nageenya keenya kana booressuuf adeeman saree maraatuun akkuma maraan naansee itti cime nama cinii nutti adeemti. Maaliif fixeetti gulgulutti wanta ta'eef nama nyaattee nama marzii daddabarsuuf adeemti wanta ta'eef yeroo ammaa kana saree maraatu jira kan marzii daddabarsee namni kun akka maraatu godhu waan ta'eef uummanni achi keessa jiru warra marzii isaanii daddabarsuuf ka'u kan ofirraa eegee jireenya isaa kaleessaa ollummaa isaa kaleessaa aadummaa isaa kaleessaa sana kabajee akka waliin taa'u waliin hojjetatu waliin jiraatu dandeenyee dimbarii hin qabnu daangaa hin qabnu nama wal qooduu miti nama gargar wal fuudhu miti nama namnis gargar nu fuudhu miti dandeenyee gargar hin baanu maaliif mana keessaa wal keessaa qabna wanta ta'eef uummati keenya wal danda'uudhaan keessumatti qeerroon keenya danda'anii obsanii dararaa isaanii irra ga'u kana dandamatanii adeemsa ammaa kana fashalsiisuudhaaf tokkummaan keenya hin barbaachisa sabaaf sablammii biyyattii keessa jiru wajjin jechuun barbaada gabaabaa. Bulchaan godina Wallaggaa Lixaa obbo Lalisaa Waawayyaa rakkinicha qulqulleessuuf koree tokkoon sadarkaa godinaatti hundaa'ee akka jiru obbo Lalisaan ibsaniiru. Qaama beeksisuu qabnu qaama hooggansa olaanaa naannoo Oromiyaatiif gabaasa goonedha jechuudha kan jirru. Dhimmi kun dhimma naannolee lamaan irratti uumame waan ta'eef naannoon keenya naannoo sana wajjin akka inni dubbatu gabaasa laannedha jechuudha kan jiru. Nuyi akka keenyatti xiyyeeffannoon amma godhaa jirru uummati kun tokkoffaa balaa kan biraatiif akka hin saaxilamne tasgabbeessuu hojii tasgabbeessuu haala nuyi itti hojjetaa jirrutu jira jechuudha. Hayyata daawwattoota keenya oduudhuma naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Tongootti rakkoo uumame kanaan wal qabatee hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo toora bilbilaa irratti argamu. Haloo Dr. Hello. Oltiin nagaa. Gaarii nagaa oltan. Hayyee mee Dr. rakkoo kana furuu irratti rakkoo naannoo Beenishaangul Gumuziif aanaa Tongootti uumame kana furuu irratti mootummaan naannoo Oromiyaa mee maal hojjechaa akka jiru daawwattoota keenyaan akka nu geessan. Gaarii dhagaa walitti bu'iinsa dhiyeenya kana ta'een keessumaa naannoo Beenishaangul aanaa Tongoo kan jiraatan uummanni keenya miidhaan irra ga'ee namoonni 2,000 ol ta'anii buqqa'aniiru. Isa malees immoo akkuma ibsamaa ture namoonni miidhamanii lubbuudhaanis akkuma kana immoo kan madaa'anii yaalamaa jiran jiru. Amma dursa kan laannee fi namoonni keenya kun nageenyi isaanii akka eegamuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz waliin ta'uun mari'achuun barbaachisaa waan ta'eef gama keenyaan namoota buqqa'anii dhufan sana yeroodhaa fi uummata naannoo akkuma kana bulchiisaa godina Wallagga Lixaa fi aanaa Beegii tumsa uummataatiinis akka isaanii yeroodhaaf gargaarsa barbaachisu argatanii taasifamaa jira. Isa taansuun immoo mootummaan naannoo Oromiyaa balaanii akkasii yeroo qaqqabu uummataa fi deeggarsaa gochaa ture. Ammas ragaa barbaachisaa ta'e qulqulleessuudhaanii uummanni keenya kun gargaarsa barbaachisaa ta'e akka argatan hojiin hojjetamaa jira jechuudha karaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Isa kana malee gaani uummanni kun yeroo dheeraadhaaf nagaadhaan kan wajjin jiraataa turani. Kanaaf nagaan suni ammas itti fufee akka jiraatuuf mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa dhimma nageenyaa wajjin kan wal qabate hangawoota dhimmi isaa ilaallatu Finfinneetti waliin mari'atamee ammas immoo gara Asoosaatti qaama dhimma kana qoratee rakkoo kana furu mootummaan naannoo Oromiyaa ergee marii irratti ture jechuudha gidduu kana. Ammallee gara naannoo sanaatti kan ergamanii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa hangawoonni ergamanii bakka sana jiru rakkoo kana furmaata akka argatu gochuuf jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti uummanni keenya buqqaanis
iddoo sanatti deebi'anii akka qe'ee isaaniitti deebi'anis gochaa jirra. Hojiin hojjetame jalqabamee jira jechuudha. Haalli nageenyaa amansiisaanii akkuma uumameeni uummanni gamaa gamana jiran jaarsoliin abbootiin amantii waliin dhufanii rakkoon sunis namoonni rakkoo kana uuman tarkaanfiin seeraa akka irratti fudhatamu godhamee deebi'anii akka isaan galan gochuuf hojjechaa jirra jechuudha. Egaa rakkoon kun achi qofa miti akkuma beekamu. Babal'atee asoosaa keessatti illee amma rakkoon amma guyyaa har'aatti kaleessas miidhaan qaqqabaa jiru jira. Uummata Oromoo achi jiraatan qofatu hin ta'in uummata Amaaraas akkuma kanas immoo sabaaf sablammoota achi jiraatan irratti miidhaan qaqqabsiifamee jira waan ta'eef isa kana dhaabuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma kana mootummaa naannoo Beenishaangulii fi mootummaa federaalaa wajjin ta'uun rakkoon kun akka dhaabbatuuf hojii gurguddaa hojjetamaa jira. Qaamni nageenyaa kan federaalaas keessumaa asoosaa galanii rakkoo kana dhaabuuf hojjechaa jiru jechuudha. Kanaaf rakkoon kun akka kanatti akka ittiin fufne amantaa qabna. Sababiin isaas immoo uummata bira rakkoon hin jiru. Qaamni injifannoo nuti arganne kana hin barbaadne fi shakkii uummata nagaa wajjin jiraachaa ture keessumaa immoo aangawoota Beenishaanguliif uummata sana keessa shakkii kaa'uudhaani miidhaan akka qaqqabu godhan kuni isaanii madda isaaniirraa akka inni googee akka inni dhaabbatu gochuuf hojiin hojjetamutu jira. Kanaaf rakkoon kun hin dhaabbata jennee jirra. Gama keenyaanii uummata keenya qaqqabnee rakkoo isaanii furuudhaafis sochiin jalqabame ammallee amma isaanii gara qe'ee isaaniitti deebi'anitti itti fufa jechuudha. Hayyee Dr. Nagarii Leencoo hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa odeeffannoo jiru waan nu kennitaniif maqaa daawwattoota keenyatiin galatoomaa isiniin jenna. Waadaan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dhimma Eertiraaf galanii qabatamaan mul'achuun uummata biyyoota lamaanii akka gammachiisee himamaa jira. Miidiyaaleen idil addunyaa walitti dhufeenya jalqabamee xumura qoccolaa waggoota 20 jedhanii gabaasaa jiru. Namoomsa Admaas immoo yaada miidiyaalee kanneen akka ta'utti qindeessee jira. ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። Itoophiyaa fi Eertiraa uummata tokko biyya lamaan waggoota 20 dugdaa fi garaa ta'anii balbala isaanii kallattii faallaatti banatanii turaniin jaarsummaa fi seerri idil addunyaas araara buusuuf ifaajeen taasiseem dhangalaasanii waraaburra darbee hin milkoofneem uummanni lamaan maatii qooddatee daangaa hin mul'annetti wal hiree gargar citeem waa'een Itoophiyaa fi Eertiraa dhaloota tokko guutuu yookaan qixxeen taanee yookaan citteen baanee taanii turaniim gaafa guyyaan geessu garuu jaarsummaa malee araarri dhufeem jarjaraniif abbaa duran dhalataniif malee ministeerri muummee Itoophiyaa ammaa osoo yeroos ta'e gaabbii fi wal oduun uummataa hamma yoonaa umriin dheeratu tureem ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waadaa ragaan taa'eem hojiitti jijjiiruuf akkuma waadaa galan jala mootummaa Eertiraa baga biyya keessan dhuftan jedhanii faara tolaan simataniim ambaasaaddar Bayyanaa Russoom Keeniyaa fi Taanzaaniyaatti ambaasaaddara Eertiraatiin toora Tiwiitaraa isaanii irratti yeroo jalqabaaf isa dhumaaf nageenyi Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti deebi'ee jedhanii gammachuu ibsataniim. Profeesar Kietil Tronvola Mom Profeesar qorannoo nageenyaa fi walitti bu'iinsaa akkasumas xiinxalaa siyaasaa Afrikaatiin innis biyyoonni lameen kennanii fudhachuu irratti walii galaniiru jedheem saba Iroobii fi Tsoronaaf oduu gammachiisaadhas jedheeraam. Idris Alin Hassan ammoo barreessaa fi xiinxalaa siyaasaa akkasumas ediitara olaanaa maxxansa Maalaawii Niyaasaa Taayimsidhaam innis Dr. Abiy turtii guyyoota 30 keessatti hojiilee ajaa'ibsiisoo akka sirreeffamtoota gadhiisuun nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa fa'iim barreessuun dinqisiifatee jira. Maxxansi Addis Istaandard dhufaatii jila Eertiraa fi haasawa qondaaltotaa bal'inaan gabaaseem Hiyoot Haayilasillaaseen ammoo BBC Afrikaatti hooggantuu dhimma leenjii fi dandeettii addaatiin isheen ammoo carraa amma baname kanaan Kileekoo Eertiraatti hafan dhaqeen dubbisa jetteertiim Jaapaanittiim ambaasaaddar Eertiraa ambaasaaddar Istifaanos gama isaaniin battala jilli Eertiraa fi jilli mootummaa Itoophiyaa walitti makamanii eegaleem gammachuun imimmaan narra lolaasi jechuun barreessaniim miidiyaan idil addunyaa ariitii riifoormii ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed guddaa jajaniim CGTN battala jilli Eertiraa buufata xiyyaaraa boolee ga'an gaazexeessaa Giruum Caalaa bilbilaan haasofsiiseem France 24 ammoo waadaa Dr. Abiy seenaan hojiitti jijjiiranii
jijjiiramaa akka jiru addunyaatti labsee TRT World dippiloomaatonni Eertiraa gara Itoophiyaa deemaniiru jechuun gabaasa bal'aan addunyaatti himee miidiyaan Ameerikaa Fox News gama isaan Itoophiyaan jila biyya morkattuu ishee waggoota dheeraan booda simattee jedhee haasawa jajjabaa Dr. Abiy dubbatan kophaan barreesse. BBC'n ammoo sirna simannaa irraa eegalee hanga affeerraa irbaataatti waan ture gabaasee riiformiin Dr. Abiy qabatamaan mul'ata akka jirus ragaa ba'ee jira. Aljaziiraan ammoo ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa boqonnaa haarawatti ceesisaa jiru jedhee barreesseera. Masaraan mootummaa Itoophiyaa biyyoota lameen wal gaarreeffataa turan seena qabeessaan cidha addaa keessummeessee addunyaanis safuu jedhee barri akka gaaddidduu takka namarra aanam takka namarraas godaanam. kan daawwachaa jirtan OBN oduu isaa kanaaf jennes kallattiin isin bira gaatoo jirti oduu biyya alaas qabna. Dhaabbatni biyyoota gamtoomanii biyyoota mirga daa'immanii sarbuun sadarkaa yaaddeessaa irra jiran sadarkeessee jira. Maddu tanaa CGTN dha. Yohaannis Bantii immoo akka tantu waan qindeessisanitti hima. Dhaabbatni biyyoota gamtoomanii qorannoo isaatti bana ifoomseen lammiileen Koongoo, Maalii fi Yaman wayita wal waraansaatti biyyoota mirga daa'immanii sarbuun sadarkaa yaaddeessaa irra jiran bara kanaa jechuun biyyoota kunneen tarreesseera. Sarbamiinsi mirga daa'immanii biyyoota kunneen keessatti saffisaan dabalaa jira jechuun barreessaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees akeekkachiisaniiru. Kurmaana tokkoffaa bara 2018 Yamanitti baay'inni lakkoofsa daa'imman du'anii fi miidhaan irra ga'ee ammas akkuma itti fufetti jira. Lakkoofsi daa'imman hojii loltummaa irratti hirmaatanis akkasuma jedhan Guutarees. Lakkoofsi daa'immanii kan bara 2017 fi 16 yoo wal bira qabamee ilaalame garmalee dabalaa jira. Kunis daa'imman waraana mootummaa biyyattii irratti dabalaman 6,000 ta'an cinatti 15,000 ol immoo waraana miti mootummaatti akka dabalamanis Guutarees dabalataan eeraniiru. Akka gabaasa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoottis milishoonni baanaa mooraa dirqiin gudeeduu ukkaamsuu wayita daa'imman irraan ga'an milishoonni Kamuuyinaa Saaphuus mana barnootaa fi hospitaalota haleeluun daa'imman hedduu dirqiin ofitti maku. Maaliittis daa'imman osoo gara miseensa raayyaa ittisa biyyaatti hin dabalamin duratti caaseffama milishaa keessatti hammatamu. Biyyoota mirga daa'immanii sarbuun sadarkaa yaaddessaa irra jiran 15 qorannichaan tarreeffamaniiru. Kanneen keessaa Myanmar wal waraansa musliimota Rohinjaa waliin taasifte irratti daa'imman waraana irratti bobbaasuun ishees qorannichaan ifoomeera. Rippaabilika Giddugala Afriikaattis dararamiinsi daa'imman irra ga'u wayita kan bara 2016 Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo waliin wal bira qabamee ilaalamu dachaan kan caalu ta'uu gabaasichi eereera. Kolombiyaan ce'umsa paartii siyaasaa taasifteen tarreeffama biyyoota mirga daa'immanii dararan keessaa haqamteetti. Akka kuusaa ragaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti gareen shororkeessitoota ISIL kan biyyoota bahaa giddu galeessaa keessa sossoo'uu fi Boko Haram kan Afriikaa keessa mannifates mirga daa'immanii sarbuun adda durummaan eeramu. Oduu wasaa kanaaf jiran golobeen jira qophiileen OBN tuufuu oduu tana waan daawwattaniif horaa bulaa.